Gaaf tokko abbaa hayyuun tokko ilma isaatiif akkana jechuun dhaame. Ilma koo wantoota dhandhama mi'aawaa qaban hundaa'uu dhandhame waan akka fayyaatti mi'aawu takkallee hin argine. Ilma koo wantoota hadhaa'an hundaa'uus dhandhame waan akka ilma namaatti haajamuutti hadhaa'u tokkollee hin argine. Ilma koo ammas wantoota ulfaatan hedduun baadheetii waan akka liqii ilma namaatti ulfaatu tokkollee hin argine. Ilma koo namoota qabeenya hedduu horatanii dureeyyii ta'an hedduun argee garuu nama qabeenya isaatti quufee naaf jedhu tokkollee hin argine. Ilma koo hammaan addunyaarra jiraadhe uffata irraa kan ittiin bareedu uffadheetiin jira garuu kan akka uffata sodaa rabbii uffachuutti bareedu tokkollee hin argine. Ilma koo namoota diina koo ta'anii na jibban hedduun argee kan garuu akka lubbuu xiyyaatti natti diinaa fi na jibbu tokkollee hin argine jedhee abbaan kun ilma isaatiif dhaame. Hordoftoota keenya mee gorsaa abbaan ilma isaaf dhaame keessaa kamtu isinitti tole? Yaada keessan koomentii jala kaayaa. Gorsa kana namoota jaalattaniif qoodaa waan daawwattaniif hedduu galatooma.